Mataan kun walitti nan jiru. Na dhukkuba. Maal ugaan agartan akkana kan sin godhu kun maalidha? Ifti eenyu jala ciiste maal argattan ciisu miti taniiruma. Beekaa barbaada lakkoofsa beekaa yoo qabdu. Lakkoofsa shibee maanii yoo qabdu. Lakkoofsa aslii namni qabdanna. Lakkoofsa reediyaa namni qabdan maaluna dhaqqaba. La yuutuubii faana WhatsApp lala yoo. Wayyin taadiyee. Harmuma kiyya kana guntuta. Kanarratti durbummaan jira. Nan salphisiin rabbi si wajjin haa ta'u ayyaanni warra keenyaa. Ayyaanni haadha teetii ayyaanni abbaa keetii si wajjin haa ta'u. Gaadise kootu intalatu kootu. Abbaabba dhimma maalteera. Ani kuma namamtani abbaabba. Gattaa hidhuftee intalatu. Silaa akka ijoollee ormaa sana hin barattani. Ani intaluma isaan wajjin qanii walitti michoomtuun faara keessan jibbeeka. Kino alabaa. Intalli warra eebeluu deemtee. Nama qaste intalatu. Mee akkuma jettee siif haa ta'u kino. Obboleessi kee kaleessa qotiyyoo sii gurgure. Xindii lamaan qabu keessaa takkittii tana sii gurgure. Deemi intalatu wannan si gorsuun qaba otoo hin deemin. Namni anaa ol jiru moo waan natti maaliif natti mee? Maa akkas naan jedhe intalatu ani abbaa keeti yoo na dhageechi ani abbaa keeti. Ijoollee tiyya keessaati qalbii qabeettidha. Namni illee si jaatetti illee si jejjiikinoo. Anillee intalatu ani bakka guddaa naa geessaa. Akka ijoollee warra baqqalaa sana bakka guddaa naa geessaa jedheetan ture. Egaa ammoo rakkoon qabu mangistiin illee kinoo biyya alaa kana sinii bane. Deemito kinoo biyya lafa hanqiste waaqa nu dhorkite lafa tuquu nu dhorkite deemi intalatu. Isa dura waan sitti mantalatu namni biyya achii kana deemu namni biyya ormaa kana deemu lawuxiidhaa deema ganzaba walirra buufata. Boru mana ijaarrata boru maala nyaadha jedheetu yaada. Ana sinoo na agarta intalatu. Akka durii qoteen danda'u qotiilee tanas bakkan fuudheetti guutuun qabu hin agarta waggaatti kinoo lafa tana qabna. Birrii tana. Naa deebisi xindii tanatti naa xamadii ijoolleen haa qottu haa naa nyaachistu. Atis ganzaba kee walitti qabadhu. Nan dhagahaa kinoo ijoollee biyya ormaa deemte kana nan dhagaa. Intalli warra abbaa seefuu hoom deebite. Hoom warra ishiitti galte. Ganamuma rabbii qalbii naman dhoowwatini. Waggaa 5 biyya achii sana hojjettee maaluma. Waggaa 5tti namni waa meeqa hojjeta. Ishiin namni mana ijaarrata. Namni warraa dabarsa. Namni warra ishii dhalchee dhalisanii mana ijaara. Abbaan ishii dhiyoo akkanatti imimmaan saaccaasee natti mate. Intalli sun dhiiran beeyne duuba galte. Feesbuukii moo maalii jettan kana daraan fayyadamin intalatu. Inni badaadha. Birrii si harka kee baasa. Abbaabban immoo maal jedha mucaa warra abbaa jiisa tokko naan jedhe na jiisu edaayyuu natti fakkaate. Yee? Hin dhaga'u intalatu gurra silaa hin beekta gurri na dadhabe. Abbaabba kiyya. Mataan kunis walitti naan jiru hin agarta akka duriitii miti. Ani jijjiirama keessan hin jibbine ani hooyi guddatta. Hoon tala warra abbaa eenyu jedhanii maqaa keessaniin na waamanan.
kabajan argadha kabajanatti hortu isinumatu qullaana oofa yoo akkasittis na salphistan achi deemitu hojjedhu ilmoon namaa bakka geechi gahi intala warra abbaa ebaluu nyaara haddattee biyya ormaatii akkanatti harka qullaa galti akkan jenne nan godhini deemi hojjedhu ganzaba hojjetatte kino obboleessi kee hin jira isa amanuu baattu haati tee hin jirti haatee jirti baankiitti birrii galfadhu toqanii dhufte ittiin guddattan talato birrii kee oliif gadi hin bittinneessini si jalaa hin balleessinuni qotiyyuma tana ittiin uuxamadi ofii kee hojjedhu guddadhu talato nan salphisini ka ani wannuma isin moobaayiluma kana oliif gadi ooftan isuma salphinni kinoonan dhaga'uu isumaa intalli sun badde jedhani intalli namni oggaa 5 taa'e namni oggaa 5 taa'e gazaba xiqqaa godhatan talato waa meeqa ittiin godhata ka qalbii qabda mooyaa qabda waan siin jedhan hojjedhu waan baateef hojjedhu ofiin salphisini anan salphisini guddadhu naa mul'adhu intalato mataan kun walitti nan jiru na dhukkuba birriin ittiin akiimri qabu na qananiis intalato nan salphisini rabbi si wajjiin haa ta'u ayyaanni warra keenyaa ayyaanni haadha teetii ayyaanni abbaa keetii si wajjiin haa ta'u ka nagaan naa deemi nagaan naa gali qanii dhuftetti waan tokko lafa buufachuu qabdan talatu harka qullaa yoo galan ormaa miti firri keessi jibba haatee si jibbiti obboleeyyan keessi jibbiti guyyaa san waan uffattu waan nyaattu dhabda deemi obboleessi kee burganam deematu Addis Ababaa deematu si fuudhaa deemu si dhufe waraqanni nagaan deemin talatu ofii kiyyaa danda'ee sin geggeessu haatee birri 800 haa kennitu ishii qabadhuuto adaraa kan talatu rabbi si wajjiin haa ta'u nagaa naa ta'i ka nagaatti anna laaltayyuun jireenya keessa sirriitiin jijjiirra ijoolleen taatu kanas hin ta'u ani ijoollee ormaallee ijaan hin laalu ijoollee dhiiraa hin laalu abbaa kiyya moobaayilii isiniifan bitaa moobaayila bareedduusaa isiniifan bitaa achi booda heloo naan jettan waasaappiidhaan naa bilbiltan ishii wayyiin taaddiyyee kaniisa warra keenyatti akka barbaadettan haasaa akka barbaadetti feesbuuk ilaalu inni achirratti dhiiratu jira na salphadhooni feesbuuk ilaalu yuutuubii faallaa waasaap ilaalaa iyyuu daadii nan ergaa mana naa bittanii isinis qotiyyoo ittiin bitattanii sirriitti jiisan nattan dasna jedhee ishi bakka abbaa kiyya isin ayyaadammoo misiyu ishi misiyu abbaa kiyya har'a tiiktookiin luka takkan dhaabuun qaba na laaltan miti maal laaltan ija keessan haa qabu ijoolluma arsii ijoolluma hararge ijoollee arsii amma isin gaalattiiwwan jimma cilfaa kubbaayyaa hunda maaluma jettan yanaan maaluma narratti gattan durba tokkorraa waan narraa ilatin jira maaluma rakkattanii baangaalii miti abbaa fi jira yoon qabe iftuun eenyu jala ciistee maal rakkattan ciisu miti taneeruma cilfaa hullaa maaluma isin galchii jireenya kee keessa ibboo eenyudhaa gadi miti harama kiyya nagalaa diigame eenyudhaa gadi miti qooni
kiyya sosolaaltanii isiniin narratti lafa dhooftu ijoolleen dhiiraa. Ani durbuma keenya maaltu isin gubaa? Jireenya kiyya keessa maal galchi? Mana madaamii jirti. Mana madaamiitiin miti mana bakka hin barbaade yoo hin jiraadhe maal marakkattan jireenya kiyya keessa qullaa miti akka hin barbaade yoo nan ta'e. Ani kun nama nyaatee buluudha. Akka hin barbaade hin taane gammadaa. Jireenyuma kiyya keessaa maaluma isin galchi? Maaluma ogaan agartan akkana kan isin godhu kun maalidha? Ani koo maaluma isin galchi? Kooni qalloo kana laalaame harmuma kiyya kana guntuudha. Kan irratti durbummaan jira. Kan mata isin gubata. Waggaa lamatti waggaa sadiitti waggaa meeqatti ergaa dhufte. Waggaa tokko keessatti mana akkam jiru ni ijaarradhisiita. Akkasini quncaatu. Anuma waanuma ogguma na agartan waanuma akkana waanuma ibidda si nyaachisu muka quraanaa jettan. Hello Abba, nagaa jirtu? Jira, kushiinaan jira hojii wayii tan harkaa qaba. Bareeddoodha maal hojii jaraa kun nutti abaase. Eeyyen birriillee naa kennaniiraan ji'a 3. Nan erga bakka ji'a 4tti. Hojii dhiisaa maaloo dhiisaa natti hin kaasinaa isa. Du'e. Maan jedhu amma natti daddafi jechaa arti madaamin diyyamee dhaqeetan nyaata geessaafi. Nyaatan keessaafi nyaatan kushiinaan jira nan dhufa Abba. Bakka nan dhufa ciao isinan jaalladha. Maaluma jireenya kiyya keessa maaluma isin galchi isin maaltu isin guggubaa? Maaltu isin waxala akkanatti? Ani kun mal jireenya dhuunfaa ofii jiraatudha. Intalli harargeetu kun dhufte. Akkas naan jette. Intalli jimmaa dhufte akkas maaluma galchee dhiira barbaade janajjanee dhiisee wantuma isin galchu qabaayii. Shaarmuxuu dhiisee waan akkam barbaade waan sintu na jiraachisaa. Kana booda koomantiin aan xaafina laayikii bichaa naa godha takkittiin teessan na arrafitanii tiiktookii kana irratti si salphisa. Dhageessami intalannan dhageessami tiiktookii kana irratti si salphisa. Dubaay jirta jedha eeyyen Dubaay hin jiru maal fiddu koottu bakka na jiru kana mee waama fiddu laala. Lookeeshinii kiyya siifan kenna waan fiddu laala koottu. Tanatti simmaa kulaal tanatti. Tanatti isin magu hunda keessan tanatti isin magu waan jaallattan na jaalladha yoo badan eenyu isin gabbara eenyutu asirratti na laal isin jedhe asirratti dhufteeto eenyutu tiiktookii fooloo godhi isin jedhe wannuma akkana ofirratti isin fincoobsisu kana wallaalman. Wii daalachi koo dawwaleera. Hello namse lubbuu kiyyaa damma kiyyaa bareedaa kiyyaa sin qabamu. Eeyyan hojiitaan jira. Hojiin hojjechaa jira.
tiktookiin fayyadamu feesbuukillee fayyadamu lakki nama biraa arguun oolan malee anaa miti an tiktookii fayyadameetu hin beeku. Wii sadii si lubbuu kiyya si yaadeera ishi viidiyoo naa dawwali booda ishi amma kushiinaan jira bareedaa koo birrii wii dhiyoo siin ergine birrii dhuga waan tokko hin qabu dhiyoo siin ergine bareedaa koo maana dhiphista ka amma dhuga kan ji'aan fudhanne yoo kuma digdama siin ergine ka tole bakka anjaa takkanan qabashisi erga adaraamu waan bareedaa nu biti mana bareedaa nu biti ani sina mana ka sirriitti waan si jaalladhu bareedaa kiyya si malee maalan qaba warra keenya tangalaayi kallattumaan si biratti dhufa bareedaa kiyya ishi bakka ciao si jaalladhu I miss you ciao isin malu lamito na nakabab simmali malan kaba salpatti wayu kuma saddeetta mana nyaatee bade simmali malak warri kiyyaan addaan duwaas warri kiyyaan dagataniiru malu na dhufgadha malu yuutu warana barbaada ijoollee beekaa barbaada lakkoofsa beekaa yoo qabdu lakkoofsa shibee maanii yoo qabdu lakkoofsa aslii namni qabdan lakkoofsa reediyaa namni qabdan malu na dhaqqabaa salphadhe ji'a tokko buudan galweedha birrii tokkitti wargaan qaba birrii tokkitti birrii hojjechaa ture isatti erge birrii hojjechaa ture isatti erge wayyuu dhiira namanina salphadhe malu na dhaqqaba lammiitiyyaa malu asuma na galcha nyaata muukii ani ofin ajjeesa na dhaqqaba lammiito na dhaqqaba simmalii maalan qaba na dhaqqaba biyyaa na galfadhaa lammiitiyyaa tiruutiyyaa wayyaa shamarran biyya arabaa deemtana of eegaa dararaan siniin jira of eegaa baay'ee hanga viidiyoo ixaanutti viidiyoo ixaanin sinii qabadhee dhufa baay'ee maalan fakkaadha kayaaqaa